immoo warra akka jiru kana wajji dhaqanii tokko taatanii bakka sanatti argamuun ofii keessaniifis warra waan kaa jedhin tokko garaagarummaa qabdan. Nuyi oromummaadhuma keenya mul'isuuf malee bakka bishaanii hin nannu malkaas hin nannu eessayyuu hin nannu. Wallaahi kijibduu innata afuuftu gabaa guutuu wal ga'ee bishaan keessa dhaqee bishaan keessa waa facaasaa oola yeroo asii kameeraa asii qabe bar arbii rabbii mul'atu wal keessatti bishaan haatee haatee galtee gaate. Wanni bakkeenya calaqqisuu danna malee oromummaa keenya malkaan nadhu waan achi keessatti godhamu goonuu jedhani barsa. Deebiiti akkoo keessa bi afuuftu dhaqee bishaan naatta muka hundatti dhadhaadhi dadhabe nargide boo viidiyoo tokko wayii kan taa'ame abboppop taa'ame waa meeqa balaa meeqa jinnii jaankaa kana waliin dhaamoo jirti keessa jirtaatis keessa jirti. Maatu kana siinne islaamummaan waan kana hunda irraa nama keessa inni bahaa kana hunda ofitti baadhattee jirte maali kun? Ammoo yoo hawwii qabaatte islaamummaa keessaa baika lubbuun keessaa haa ba'u lama baadhattee deemtuuti wasa baadhaa baadhattee deemtu maatu nu keessaa bayi. Ashhadu min alwaaqifata jedhiti nu keessaa bayi dhaqii waaqifataatti hudduudhaan gitti milkiti kan argiiti waaqifataatti hudduutti argitan nu keessaa bayi. Rakkina nama islaama ta'e islaama baay'ee laga nagar biiliyoona lakkaa'ama islaamni inni isa kaati guguutti asii yeroo dhufte masgida keessatti dati guguutti si kaasaa nurra asiiti dhugaa rabbi islaamummaan maqanaatti akkooseeti baranaa dhaambuu jitiiti inni irreechinni baranaa kun dhaambuu jira. Kitaaba kophaatti qabuun se'a bar akkuma amantaan hunduu kitaaba qabutti kan jala kitaaba qabaan se'a bar warri keenya kitaabni jiru jedhan bar amma gaasa dhaqamee yeroo gaasa dhaqamu maal jedhamee dhaqamaan gaafii bar warra keenya kana warra dhufe kana nurraa fudhataa dhugaa rabbii warra dhufe kana waan jedhamee fudhachiifamu waaqeffataa fudhachiisa islaama bakka isaa dhufte abaatii haqa keenya kan gashaati. Muhammadii fi Khaalidii fi minaa min babbaadhattee dhufte gangachaati achitti waaqeffatummaa itti fe'aa dhugaa rabbi waaqeffataatti fe'aa achitti dhugaa rabbi waaqeffataatti fe'aa. Maqaa jalaa jijjiiraa achitti qabaati naa ati maqaa kan kee Khaalidii miti maqaa biraatti jijjiiraa jijjiiraa achitti maqaa dhugaa rabbi. Makaati jijjiira malkaa keessa gangachaati. Gaabii digara irraa baasaa gaabirii uffattu fakkiitii warra dawwii keenya fakkiitii uffattee imaa akka jedhaa jira. Jilba qabatee salaachisaa irra jaba. Iddoo gabar numa tole bar salaamii keessa inni gubate itu ficha wayii takkaati sirgatee hudduu kee keessa dhiirtii salaatuma kanarraa mataan asii garagalchiidha dhugaa rabbi. Ituu imaamicha qofa dhiitti warri dudduubbiidhaan dhaaguun miidhana baasee jedhee bar salaata illee kitan dhugaa rabbi. Iddoo salaata dhaqee salaata itti hidhatte wanni itti bar. Tuu gara makkalaakee dudduubbii kanaa waggu wani jira Allahu akbar. Uffata abbaa gadaa baasee nama kaayaa kuta barra. Dudduubbii kana sagalee qawwee tokko jettu alagaan achitti uffata abbaa gadaa kana lafa kaa'ee bada dhugaa rabbi. Wallahi kun islaama miti kakadheetiin dubbata wallahi warri kun muslima miti. Islaamni bakka kana naqu amantii kiyya maal tuffachiisa amantiin kiyya amantii kabajamtuudha muslim kan salaata qofarratti naa jechu kan ba'aa kana hunda nabaa nama keessa muslim amantii kiyya maal tuffachiisa
guutuu dhibbatti amantii guutu dhar muslim amantii islaamaa hanqina maalii qabaatan waaqeffataa ayyaana warra waaqeffataa dhaqee wajjin waaqeffata dhiigu an muslim waa hundaan guutuudhaan inni amantii kabajamtuu amantii jaalatamtuu amantii qulqulluu muslim hanqina qabdu bar warra tuffate warra ayyaana kana dabalachuu lafaadha kibar warra waan qur'aanii idilise warra hadiisa ergamaa rabbii cabse bar warra hadiisa ergamaa rabbii dide warra qur'aana dide lagana kibar tuu qur'aanii si dhorku tuu rabbii si dhorku tuu hadiisi si dhorku ergamaa rabbii moolida dhorka kibar ergamaa rabbii warra رسولك رحم مرمي رسولي كما تو أمنا مولد ورقنو ورد بيتو مو الكلام ربي ورقنا يبر أفرنا وني ونبر وني جنبونا مسلمي ديني جنا ورقون نبر سأسي جدي وامي لك كيسا وني جامي وقا لنغمي بيه أيانا الرجاء تمدي مي وان كان راجي جيغاتي ويا أيانا الرجاء كان راجي جيغاتي ويا بنا أرمو كتا قرآن وما أرمو كنا بنا كذا تيسنا كتا ويا آدا كسري وفتا آدا كسري وفتا نمي لكنا تنكني كنا كيسا شا جنة جناتي لو ياما ويا لك نتفنا ويا أيانا إرشاتي نبت أيانا إرشاك بجدا ويا بنا أدتي لو ياما إنهم نقول لك ورمو سلمان لك ويا آدا كنا قلنا إسلام ما كنا قبلنا سوى الإسلام ما تأسسك لكن تفني حتى أرموت والجير نبينا زورو بزورو الدباباي مسكلا كذا زورو أشكيلو أفر يو أبي يوتيزي كلا كيلو أفر جل ليتي أدبو بالي مكة هندري ليتي نبينا الله هذا الكلام تقول بي يو ديسة كيلو أفر كذا تكذب نقول بي يو أبي يوتيزي كأهل زاني نقول يو ده كذا كلام يسوى يدرس فول بنيتي قال ما ويأتي الرجال كنرا الدبوداتي وياما إشي كنا أوف ما كيسني لك أوف ما كيسني لك سمع ثاني كنا أوف ما كيسني لك أتي وياما أدرس وياما لك أورموت أيانا سلطان لك أورموت من بنيتي يسدي تقوم ما كينيا وفنا كينيا garsiifneeti deebinee kan hojjetan nu yamaa ni dhufna. Ismaamma dhufaaru kun ammoo laga hin dhaqinaame. Laga maalii dhaqa bare? Ayyaana miti maaltu waggaa keessaa wanni guyyaa tokko kabajamu ayyaana bar maala bowaa bira? Maaltu bishaan nama keessaa iyyee? Bishaan naquu maaltu fide? Ayyaana miti. Erga bishaan dhaqanii kaanii waamee ka godhuu maaltu fide? Ayyaana miti. Ayyaana guddaadha kun ayyaana guddaadha warra waaqeffataati. Islaamaaf dhorkaadha. Ustaad Ali Sufyaan qubaasaa dhaabbatee ifuu ustaadonni irra hedduun hin gargaarin waan kana fuuldura dhaabbatee likki gati bar. Haazal ustaad dhugaa rabbi. Ustaada jabaa, ustaada mataa jabaatu, ustaada duula namaa dhageenye ituu warri muslimaatti duulu, ituu warri waaqeffataa itti duulu nakka godhe dhukka irra taase dhugaa rabbi. Haa galatuum dhugaa rabbi. Ustaad Ali Sufyaan سبحان الله والله ورا مسلمات اتدول أستاذ الحكاتي ورا واقف دار ورا مسلمة ما آخر هن بعد نتيجة نهدي هن نتيجة بتيجي طبعا يبني توقع ربي آقلتهم توقع ربي إيه أنو تقامنوا توقع ربي kuni wandar birai wakifata warra barana lagi tu syarajan kabatin Islam
ورا كامي واقفتها كيسة تجري شهادة واقفتها كبتشيفني بين البين ورا الرجال كاني يتو شهادة كبتين جدوت يفني وركون ورا بس أنا كنت وربي جدوت شهادة كبن إنغام شهادة كبن تكا ورا الرجال كبتشيفني كانوا فيت وهون نقول شيء تكا غير إسلام ما تدري شهادة قلتني بين البين ورا جدوت تبني وركون بين البين خلاص إسلام ما كسانو نبأو قالوا كيف تارو خلاص مرتين بي الله بيرو مني كسان يرتيتي ورد دوبرتي راجع تاني ويا رجع كوبرات دوربي ويا براجيتي ويا براجا فرا ويا رجع كو لفت نفسيناتي ولتي كتاني سورة كانت إسلام من دوبرتي أبي نور أمر أسوء إسلام من دوبرتي كانوا يجبر إسلام من بلا جني جان كانوا تم في النجيم لو هم دارانو يجبر نتو أزمي وابلا سبالة دوبرتي أولتي كانوا كيتو ولا كارفتو كيتو أرسي كارفتو ممنوع يلا دوبرتي ولا كيتو راكون وركبوا ما تفيد ورهما هركون فلاني ولا نقطة ولا ما تفيد هذا الإسلام من قاعد ما بيبر شريان قاعد ما بيبر شريان كانوا هاي إسلام من كانوا كذا ورهما كنا وجوانا وفتني ولتي كتني مين كان ولتي كذا كتني ودو ولتي كذا كتني أتي سورة يوما ولتيرو كنا أبو بكر أيانا ركم دبر كنا أبو بكر أيانا كنت ركوا أيانا كنا كنت نغربي كنا أيانا تي itu manakan dia citu jinni jangka orang kiasa laga kiasa buat ni wala pun mesti kami itu macam tu sama rawon kiasa dia kami surau jinni kamu bala berati والله بعد شيء شو بعد كم ننسى أنا بترين تيسان تانا والله الرسول إيشين فيدمو أكاتنا زادت فكاتت أما كان هذا بتبر فولتنا شيني بابر رغربي والله الربك يجنمت ننسى mana wulit lafa wulitan bukkise biyesa galaga jaduga rabbi arrasu min hammin warakati bekatanani gamana namni dari si dubbina katinni mo dorkamina tabar duga rabbi dorkamina dubbina kanamiti akatinni mo o si inna gamana dorkamina amale ke sofa number برمهولنا نجل برجل فيسبوك يتي غلطي توفيق نمبر أبد لا دي والله لا تكو دي نعمل التود بين لا لو كمان نعمل دني وابنا وكذا نقول سنتانا مو كانوا دود إنجا سلوى ربي مو كانوا دود إنجا قوتو كي سلوى ربي سما ورا كينا كنا ورا أجل قوتو كي سنا ورا تكبي كنا ورا يقول بفيلا لك أدوغا ربي أسهار ورا بعد ديار الرجال شركة مسلمة نني عمل له إنه لما سلاماتي يبر لما سلاماتي كنجري ما ترى ما أرزا إسلام في أما سيدنا ورد مسلمة ورد كليتن إسني شركية ورد واقفة في معينة فإن دم ورتني جلنا نورنا وام فإن ورنا إسني دم تورنا ورد واقفة دي أما إسلام شركية ننجي عمل له إلا إنك خالق سنو خلق كفا سسمي أومي دكي أومي بشان الرا نما نقول نجي سيدو كاسو كان كينا إسا إلا كينا إلا كينا
bishaan irraa nama nu godhe nujjeessee nu kaasu samiidhaa fi dachee kana utubaa malee dhaabe kan keenya irreen keenya isa basu sanu nyaachuu sanu obaasu sanu rappisu sanu kaasu isa guyyaa ibsee akka nu dalagannu ibsee galgala fidee akka nuti rafnee boqonnu nuu fide kana nuti irreen keenya isa baru Allah alhamdulillahi rabbil alamin wallahi irreen keenya isa qofa isiniif immoo irree keessan ta'uu danda'a irree keenya jechuu amantii biraa kamuu dhorkuwan warra islaamaatiin alatti islaamaa fi eeyyamu irreen keenya rabbiin qofa sanu nyaachisu isa nu obaasu isa tola isaa keessaa nu jiraachisu sakana dhiisee bo'ur irree biraa maaltu irree biraatti maaltu na rakkisa boo irree biraa maaltu jirti irree biraa qabduuti irree keeti tuu gaafasee xiqqoosii lafti xiqqoosii sochoo'e irreechichi kun irree kee qabeessi oolchuu danda'uuti hurgufee keessee bakka tokko walitti shaarama amantii jiraati waan ta'eef kana jedharu warra keenyaati mee dhugumatti rabbii irreechi irree keessani jedheetuma rabbiin tun ni finne kana keessatti laal hora aarsadee kana gadi bu'arratti yeroo tokko asii ol fuudhee irratti gadi gadhiise warri irree sun dhugumatti laficha kana dhorkuu danda'u irree keessatti irreecha irreen kan inni kennamuuf rabbii qofaaf Orsi fuudhee ka'ee dachee guutuu kana siin garagalchuu dandeettii qabu. Siin garagalchee akka waan lafa kanarratti takkaa namni hin uumamneetti jala irra godhee irra jala godhuu danda'u. Quwwaan kan isaati. Kanaaf irreen kan isaatiin dabar. Bakka nama nyaanne hooqachuun hin ta'u yeroo baay'ee dhugaa rabbii waan hojii rabbii keessa galanii irree isaa fuudhanii isaan malu dhiisanii waa biraatti kennuun kun aarsaa nama kawalchiisa. Aarsaa dhugaa rabbii warra islaamaati min jedhaadha moo warra kaanii miti warra islaamaa akkiti itti beektus akki nuti itti beennus irreen keenya rabbiidha irree keenyaan hin beeknu nuti kan muslimaatti walli warqaadha inaaka yeroo tokko warri kun amma warra hundaa jedhu bar warri kun amma mushaqqal buraanburree warratti amma kana kun buraanburree jedhamti mushaqqalii bakka itti qaban nurkaa batti warabbi irreesii rabbi walumaa kanatti mushaqqal wal keessa makatti laal mushaqqal kana wasakatul minal wasak hudduusii keessa dhiitanii mataan gargalchuu inni jedhee mushaqqala kana badhugaa rabbi takkaan irreecha quba ta'uu irreechi irree keenyattee waaqeffannaa jala kutuu takkaan irreen koo rabbiitti rabbiin jala ka'uu bainal bain achi dhattee mashaqaa kanutti agarsiiti barachi dhattee warra mashaqaa kan daddarbeeru waa rabbiin mashaqaa tokko jala dhaqi takkaan irreeffadhu irreen kee waaqeffannaa ta'u takkaan as deebii irreen kee rabbiina ta'u jidduun deemin sakkeessitu kanaaf mu'mina namitti ergamaa keenya alayhi salaatu wassalaam arrasitis wal galfanneera mana hidhaatti achi keessatti ayyaana baafti salaamu alaikum walumaa kanatti gammachuu qabnaadha ergamaa keenya nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam arrasitee garaa dhugubde irreecha siin itti qophooftee haadha manaa wajjiniin ayyaanni baranaa akkam jettee isiin qiyaamaa buusaa turte bira dabarsitiidha walumaa kanatti akkana bar hojii rabbii akkana isiin ayyaana irreechaa kana akkamittiin kabajaa maal uffadheetiin kabajaa akkamittiin haadha manaa kiyyaa wajjiniin kabajaa karoora hunda fidhatanii bar karoora rabbii kuban qabu gurbaan karoora isaa hunda fidhate karoora isaa hunda akkatti ayyaana kabaju akkatti waa hunda fudhatu hunda fidhate ammoo karoora rabbiidhaan barreenni sachi safuudhee qilintoo keessa lagisa godhaarummee kunne
amma saaqileen too keessa jirani walumaa galatti bari gurbaawwama nyaata nama dhuftu wayti bar istiidiyoo qabdi jiran gurbaawwama kelfee wayti bar dhugaa rabbi minnao yeroo kaatanii amantii islaamaa kana woonni warri waaqeffatan yeroo kaatanii nu qiiquudha barbaadan nama nu fakkaatu nutti ergaa maanii jennaan nama ija dhuguutu suma qabne iyyuu boos ka'uudha waan boos kaanii naan booskii irraa hafuu danda'u maaliif ishii dadhabduu afuutu kana tokko dhoofnaan sagal dhuftu kana nutti fidee dhugaa rabbi maaliif hin barbaachisu bar waan fakkaatu nutti ergaa nu haaromsu rakkoo qabu sii kelfee kana immoo wallahi ishii kana dhugaa rabbi mootummaan watura nama eegan malee wallahi harkaan dhaabitti ajiibna dhugaa rabbi harkaan dhaabitti ituu siin lafa hin dhaabii kanatti keessaa baafnennaan iluu lafa buutu reefka dhugaa rabbi reefka siin lafa bu'a dhugaa rabbi maal godhangaa mootummaan walirraa nama eegaaf malee dhugaa rabbi si kana sana wallahi silaa mootummaan nu hidhin jennu bar olaantummaan seeraa kabajamu jennu bar dhugaa rabbi luuttu akkana kana wallahi dhaabitti rurrukunnee yeroo siin lafa geessu du'aa siin lafa gaa reefka lafaa fudhatani yeroo lafa buutu reefka galas dhugaa rabbi rurrukunnee dhaabitti kaf godhaniti gadi gadhiisan achi reefka sii fudhatan mootummaa warraa nama eegaaf maleetu mootummaan namarraa eeguu jira beeknumaahu immoo yuma diinga taa'uu waa namatti ergitanii warruma rurrukutamee rukuttaa irraa hafuu danda'u nutti ergaa yeroodhuma hunda'uma roottoo bifa hin qabne wayitu as baatee nu argite dhugaa rabbi rabbi yaadii gurbaasu akka waan makkalaawii kilittoo keessatti waggaa 5 ja'a hidhamee achi eebba'ee bar wanni fuula kana keessa bal'oo baasee wanni gurbaa bineensa jedhee nama nyaatu fakkaatu waan as biyyee nama rasa rabbi yaada kun gama rabbi rasa rabbi yaadi sareen kun dhugaa rabbi bineensa bar fokkattuu kana albayeeti gurbaan duraan ture bar gurbaan duruma ustaad Ali Sufiyaan arrabsaa ture an yeroon feetii tajaajila seenee ilaalu barreeffamichallee akka inni garuu ustaad Ali Sufiyaaniif amantii islaamaa durumaan qeeqaa ture durumatti jira gurbaan durumatti ture dhaqi gaama kuno waagaa kee fudhatte soloo kee haati manaa keetii qobaaseetti irreecha qoshaasha afaan kee bantee kaatee naftu tokko dheengaddaas baate bakka jedhe maal turufa jedhanii warii deeggaraa turan salaamu alaikum dhagaa dubbisaa galaa keessaa fi qilittoo keessatti fitina hidha harkaa bii kanaan faa hidhamuu rakkoodha bar galumaa faa geetee ji'a 2-3 faa galaa geetee dargitu dhugaa rabbi galaa geetee dargitu warri sun warri gammadaa tuutan warri isiniif ta'e warri gurbaan sun wanni ni jedhe isiniif ta'e jirtu dhagaa kamma dubbisaa dhagaa dubbisaa kamma mana hidhaa keessatti dhagaa dubbisaa gurbaa luuxuu gurbaa waan illee fakkaattu kana fuudhanii abbaasanii hora ishee gaanitti dhagaa arrabse sinu amantii keenya akka gootan takkaa nuti amantii namaa takkaa nuti amantiidhaan takkaa nama seetti amanta takkaa arsinu bar sabalamti hin arrabsineef warra amantii kaanis ta'e Isaa yookaan Yesuus alayhi salaam sabalamti hin arrabsineef ergamaa ta'uu isaa beekna waan ta'eef hin arrabsinu takka jara keessaa baabbaanii amantii namaatiif kabajaan qabdan kunoo yeroo keessan immoo akka ta'u kunoo kana gubattanii akkanumatti fasi fakkaate kunoo amma meera kaa dubbisaa reemma dubbisaa lakaa meemma dubbisaa kaa gurbaa jannoosisanii gurbaa luuxii kana jannoosisanii as baaftanii kana ichisiiftan amma dubbisaa lakaa qilixxoo keessatti lakaa dubbisaa kaa kana bar akkana waan qabne hin dhiifnu miidiyumarraa iyyinee akkanumatti lafa dhiinneetuma dubbii lafa jira fakkaati barru waa rabbi hin hafu wakkaatti dubbii keessaanii
keessaanis iyyaati miidiyaa raa'ii mar malee asuma tiiktookii dha feesbuukii gubbaatti qofa iyyine mar keessaanis gurra quba kaane iyyaati warra biyya keessaatti as miidiyaa gubbaatti sibida qabsiifne malee iyyine naan iyyi keenya akka waan hadiitti fakkaatiin kanaaf fakkiitu akkanaatii fi warri kana booddee teejitti argamtu deeggara gurbaa dheengadda rasuula keenya arasiteetti walumaa galatti alayhi salaatu wassalaam deeggara rasuulli arrafamuun nabiyyiin keenya arrafamuun warra jara gammachiise namni irreecha baranaa irratti hirmaatu fakkiitu akkanaa kun